السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتو ردفتوتا سالها إمتوب جرة جرتو نجاكي سني ردفتوتاكو الحمد لله جرة نجاتا وهند جال بكجرتن تربي نجاسن هاتاسيسو إجا سورة الجاس الرتر جرتن وكنا ردفتوكو يكينو بوليتيكو توكو فجتي سنجرة na algaa kana viidiyoo isaatiin isinitti agarsiisa akkasuma gatii isaa illee isinitti hima akkasuma immoo viidiyoo algaa booda suuraawwan diizaanii algaa diizaanii gosa garaagaraa suuraa diizaanii 20 kan ta'etu jira namoonni hojjechiifachuu fi karoora qabdanuu achi keessaa ilaaltanii filachuu dandeessu akkasuma kana asirra jiru bichatuun ta'in diizaanii jaallattanii of biraa qabdanu diizaanii barbaadaniin isiniif hojjechiifamuu danda'a inshallah. Egaa algaan kuni kan inni itti hojjetame magaalaadhuma Jimmaa keessatti hojjechiifame. Algaan kun bal'inni isaallee meetira 50dha. Meetirii tokkoof walakkaa yookiin meetira tokkoof saantii 50 jechuudha. Egaa algaa jiddu galeessa kan jedhamudha. Kan biraa meetira 20tu jira, meetirii tokkos jira, meetira 80 ni bareeda gahaa isuma jedhamu. Meetirii lamas guddaadhuma bareedaadha. Na kun jiddu galeessa algaadhuma kan jedhamu kan mana namoota baay'eetti kan argamu meetira 50dhuma. Amma garuu baay'inaan meetira 80tu namni irra filataara bal'ina isaatiif jedhee jechuudha. Nagaa akkuma mircaa keessaniin diizaaniin isaas meetirri isaas mircaadhuma keessaniin isiniif hojjechiifama. Egaa algaan kun immoo meetira 50dha jechuudha. Gatiin isaallee 30. Gatiinis akkuma meetira baay'ina meetira isaatiin dabala. Amma gatiin meetira kaayaa fi meetira 50 tokkoon ta'u. Akkasuma gatiin meetira 50 fi meetira 80 gatiin isaa tokkoon ta'u. Akkasumas immoo gosa diizaanii isaatiin adda ta'a. Diizaaniin geexii garaagaraa qabaatee jedhu akkasuma dabalaa deemaa jechuudha. Akkasumas immoo kan sanarraa immoo kan diizaanii dhuman badaa dhaqee akkasin taane meetira 50 dhuma immoo 30 gadis jira. Egaa akkuma argitanuu jidduttiin suni siin adiin suni mukani ispoonjii miti mukarraayyuu kan inni godhame yeroo baay'ee ispoonjiin hin filatamu maaliif jennaan hin ciccita. Namni garuu bareeduma isaatiif jedhee ispoonjii sana filata. Ispoonjiin garuu gara fuulduraatti hin ciccita. Mukni garuu waa tokko hin ta'u jechuudha. Akkuma isiniin jedhee akkuma mircaa abbaatiin kan inni hojjechiifamu diizaanis ta'u bal'inas ta'u gosa barbaadaniin bifa barbaadaniin isiniif hojjechiifama inshallah. Egaa namoonni hojjechiifachuu barbaadanii ammas ahlan wasahlan magaalaa Jimmaattis haa ta'u godina Jimmaa eessayyuu isiniif qaqqabsiifamuu danda'a. Ergan karaa YouTube kanatti ba'ee waa baay'een dhagahee subhanallah akka kana rafnee jirraadha isa jedhuni of ta'azzabee ijoolleen baay'een jechuudha karaa dasee kana karaa adaamaa kana meeshaa achi ajachiifataa turan karaa Jimmaatti jechuudha. Algaa kanallee kan namoonni achi karaa Jimmaa ergisiifatan jirtu akkasuma firaash carqii tiraas carqii meeshaalee baay'ee jechuudha. Subhanallah of hin ta'azzabee anillee hojii kanaaf yeroo dheeraaf karoora isaa ture xiqqoo gaasa babaadhuma wanti hundinuu gaafuma rabbi jedhe kan inni ta'u. Alhamdulillah rabbi haala naa mijeessee inshallah nama irratti dhaabbatee hojii gaarii amanamummaadhaan hojjetu rabbiin naa taasisu inshallah. Garuu maalni wanti natti dhagahame akkam eessa jirra nuyi warri Jimmaa maashaallah Jimmaan beektota baay'ee qaba. Hojii muka qulqulluurraa kan hojjetame rakabootii wanti meeshaalee muka Jimmarraa karaa Finfinnee caalama yeroo baay'ee ilaalaa gaa yeroo immoo karaa achi immoo as caanamuumee akkam of hin ta'azzabee jechuu barbaadeetanii lakka nama miidiyaa haddiidhuma kana dhabnee jirraa isa jedhu natti dhagahame jechuudha. Yaa akka hin jirre nan beekaa garuu haddiidhuma isa kana isa jedhu badaa natti dhagahame. Inshallah ammas ta'ee bifa barbaadaniin akkuma biyya biraa sanaa achitti muka Jimmaa hin beektan isinuu duraan keessa turtanii yaa namuma isinii amanamummaadhaan isinii hojjechiisu dhabdaniitu malee karaa qodaarraa waa shakkii wayii qabaattaniiti miti. Ammas ta'u ahlan isiniif jira bakka barbaadan godina Jimmaa ta'u malee bakka barbaadanii isiniif hojjechiisee isiniif qaqqabsiisu.
danda'a. Egaa isin algaa asirratti argaa jirtan kana diizaanii barbaadan filattanii kan asirra jiru qofa osoo hin taane kan isin bira jirus illee diizaanii barbaadaniin bifa barbaadaniin isiniif hojjechiifamuu danda'a inshaallah. Egaa lakkoofsa asirratti argitan WhatsApp, Imo, Telegram kallattii barbaadaniin argachuu dandeessu. Egaa akkasuma algaanii meetira kaamsaa 30,35 jira akkuma diizaanii isaatiin wal dhabaa. Akkasuma immoo guddina isaatiinis bicana isaatiinis illee gatiin isaa wal dhabaa jechuudha. Egaa bal'ina isaas ta'ee diizaanii isaas ta'ee waa hundi isaatiin mircaa keessaniin isiniif hojjetama. Algaa qofa miti meeshaalee barbaadan kumsaaxinii, diriisiingii, biiffee wantoota barbaadan inshaallah isiniif hojjechiifamuu danda'a maachii godhame jechuudha. Hordoftoota kookaa asumaan viidiyoo kana laayikii gochuun dagatinaa irra deebi'uudhaanii laayikii godhaa. Hiriyootan keessan namoota meeshaalee biyya keessaa godina Jimmaarraa hojjechiifachuu yookiin bitifachuu barbaadaniifis sheerii godhaa. Inshaallah gaa viidiyoo kanaaf kanneen kana fakkaatuun akka amma walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf turaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.